خاميمتو داوتو تكنيا كم يتنقى فيا خم بار كوميديا كيسن كان لايك شير سبسكرايب ولا سنجنا سكنتنا رانتا كابني سيدي أني واي شرطة أمريكاتي شرطة كوجان نمني دو شرطة أنغرتي كما سودي خنا بيكما جيشافن عرباتي كما سودي خنا ولي متنسني شرطة نما كبي نما رافي نما هيدي نمني أمتا ميكدا غيسي جرا نما تشيس دوين تشيس ميدا بيجو لغياتو ريم أمتا ديرا will kill me if you let this happen! They will kill me if you let this happen! Stop taking pictures and save my life! Now! Help me! I am going home! Stop! Stop! I will not! I have done nothing wrong! deemtee osoo taajjabanii jechuun dunni turtii tammaan galii buutiyan warri Ameerikaa jiru gaafasan hayyama qabaatanii qabaachuu baatanii Ameerikaa jirraa biyya dimokiraasii keessa jirraa qoma dhiibanii haasawaa turan deemtee utaaltee suuditti nageenya dhiyoo tanammaan shurtaasan deemtee Ameerikaa dheeyitee Ameerikaatti shurtaan eegalee jechuudha keessaafuu ispeeshaalii xiyyeeffannoon uummata laatiinoo fi uummata Somaalii fa'aatti xiyyeeffattee warra Afrikaa fa'aatti xiyyeeffattee akka malee uummanni magaalaa keessa areemu jira jechuudha. Manaa gabboo sodatee namni xiqqaa guddaa mana keessa ta'a. Hagabbee makiinaa keessa jiru makiinaa caccabsanii hagartee harkaan ni qabanii. ID qabda paaspoortii qabattee maal qabattee hin nama lama mokkana amma lammiilee Ameerikaadha hajjisanii jira. Nama lammii Ameerikaa hajjisanii jira. Namoota kana maal irratti wanni beektan namoonni kun ajaa'iba waan isinitti ta'u uummata sanii ajaa'ibsiifadde uummanni sun gartee amantii isaaniitii fi akkaataan amantii isaanii waan biraa ta'ullee uummanni adiin sana ajaa'iba qaban. Uummata ollaa isaanii Somaalii kana shororkeessuun hin taatu uummata ollaa wajjin jiran uummata nagaa kana shororkeessan jeniiti uummata kana difeendi godhuudhaaf yeroo isaan yaalii godhan bakka isaanii fi ajjeefaman jechuudha. xiyyeeffannaa guddaa argannanii Minisoota irratti Tiraampii uummata Somaalii uummata biyya hin qabne uummata biyyumaa hin qaban jedhii isaanii san biyyaa miti uummata gaarbeejiidha maal bakka arraba akkamatti arrabsee maallaqas mani laawundariin godhanii waan yakka hundaan himatee akka malitti xiyyeeffannoo rakkannee garuu bulchaan magaalaa lakkoo kan Minneapolis fi kantiibaa magaalaa Minnesotaatis J.D. Vance is taking a whole lot of my talking points, but not all of them. He said, quote, come out and protest, but do it peacefully. That sounds exactly like what I've been saying since the very first moments following the shooting of Renee Good. Peace is not spraying irritants and chemicals at peaceful protesters. It's not detaining a 5-year-old. It's not dragging a pregnant woman through the streets. They are arresting United States citizens. They are detaining people that have done nothing wrong. They're going after people exclusively based on the fact that they look like they're Somali or they look like they are Latino, and no reason beyond that. They've stopped fathers that are on their way just to drop off their kids. In Minneapolis, we want to solve crime. We want to arrest murderers. Let's do it. We have had relationships with a number of federal administrations to successfully drive down crime. If their goal is to keep Minneapolis safe from criminals that are doing bad things, we agree, regardless of where those criminals are from. We want to make sure that they are held accountable and that we're able to keep our city safe, as he said, to end this large-scale deployment and send these agents home. Nurra baasii ayis waan jedhamu kana ajantii warra galtee seera kabachiisota warra immigireeshinii kajan kana nurra baasii uummanni kun shororkeessitoota jeniitiif ayfa dubbatan. Zooraan Mamdaanii kantiibaan magaalaa guddittii Ameerikaadhaa kan Niiyorkii dhiyoo tana arra dubbateen illee nurraa baasaadha uummata kana shororkeessitoota isaan kun uummata gartee leenjii hin qabne uummata shororkeessitoota uummata gartee sirriitii miti nurraa baasaa jechuun jiran magaalaa hedduu keessatti homachuu jiranii isteenii Ameerikaa hedduun bultoonni isteetaa didu jiran fakkeenyaaf Minneapolis arraan tana humna eeyduu biyyoolessaa naashinaal gaardii kajaamu
akka gartee bakka itti namni dhaawame sanitti bobba'an ajaja dabarsanii jiranii yuunifoormii isaanii uffatanii kan hunda daddabaasanii haala ulfaataa jira jechuudha Ameerikaa keessa. Uummanni keenya namoonni Itoophiyaadha warreen gartee akkaataa biyyatti hin deebine akka dirqiidhaan biyyatti hin deebineef yeroo waa xiqqoof kan namaaf turte waan san Tiraamp haqee namoota 5,000 oliitu waan san keessatti rakkoo keessa jira ammaan tana. Himannaalee mana murtiitti bananii haala hammaataa keessa jiran gama kanatti jechuudha. Guutumaa guutuutti Tiraamp imaammanni isaa imaammata Ameerikaan Falastiyyee biyyoota ollaarraa namoota nu dhufan tokko qeeballu baqattootatu waa hunda badii dalagu jira isaanii biyya balleessu jira jee biyyoota ollaa weeraruu biyyoota keessa kan jirus baqattoota irratti xiyyeeffannaa guddaa godhee haala jibbaan guutameen deemu jira jechuudha imaammanni inni itti ofu jiru. Kanaaf waan ajaa'ibaatu addunyaa irratti deemu jira jechuudha gulaalan. Wanti takka ajaa'ibaa taate Tiraamp dhiyeenya kana hiriira Iraan keessa ba'uu jiru uummata Iraan keessatti hiriira beentuqinaadha mirga isaaniitiif uummanni haa ba'anii jee hiriirri osoo dhaabbatiin fiigee Ameerikaadhaan ba'e. Minneapolis nama kumaatamaan lakkaa'amutu hiriira ba'ee uummata hiriira ba'e kana uummata nagaa kana hidhamee jira hatumamee jira namoota dhibbaa ol namoota hedduutu hidhamee namoota lafa riigamee jira namoota hanga lubbuun namaa ba'uutti jechuudha. Haala ulfaataa jira jechuudha hiriira ba'uunis Ameerikumattuu girgirii taatee jechuudha. Addunyaan karaa isin deemu jirtu kun akka gartee namni akka eenyu miti jechuudha waan kana irraa ilaallu. Hiriira Iraan hin eegan Ameerikaadhaan baatee jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Mirgi lammiilee eegamuu qabaa jeniiti bulchitoonni bakka adda addaa hundi isaanii dubbachuu jiran. A country may be unrecognizable to you in a year or two. There's a revolution going on in the United States of America. It's not about co-equal branches of government. It's not about popular sovereignty. It's not about the rule of law. It's increasingly about the rule of dawn. And I hope it's dawning on many of you how real that is. But I also hope in the spirit that began this conversation that I'm leaving you with a sense that we march to the beat of a different drummer in California. Stable, reliable partner. We're here for the long haul. We're 1,600 miles away from Washington, D.C., 1,000 miles in terms of mindset. So think about California in those terms. Think about us as a partner. And think about us as it relates to decisions you make in the future. You matter. We care. Isteeta Ameerikaa isteetonni akka gartee aangoo qaban isaanii waraana mataa isaanii qabanii isteeta ifini bulchanii ajajni gartee gubbaa dhufu Tiraamp kun sirrii miti jennee loluu jiran isaaniitu hanga gartee nurraa baasaa jennii akeekkachiisa kan nurraa fi humna gartee waraana humni bobbaafna jennii hanga wal sodaachisuutti jechuudha. Tiraamp immoo kana nama dhaga'u miti nama gartee waan ta'an sana oofu gama kaaniin Giriinlaandii fudhadhee ummata Awurooppaatii fi Kanaadaa fi biyyoota adda addaa hundaa ijoollee jira. Ameerikaan seera gartee sila addunyaan deebiftu kana olaantummaa seera addunyaa kana cabsitee jirtiin biyyoonni adda addaa akka Piraayim Ministeerii Kanaadaa fa'aa namoonni adda addaa himachuu jiran Ameerikaan akka malee Tiraamp irratti karaa malee deemu jirti jedhanii jechuudha. Wanni ammaan tana Ameerikaa keessatti ta'u jiru kuni sochii warraaqsa addaatu deemu jira jechuudha. Haala kana Ameerikaan gamta kophaatee jechuudha. Fuulli Ameerikaa kan dhugaadhaa sun banamee jibba halarraaf qabanii fi jibba lammiilee biyya biraatiif qabanis ifa ba'eeti deemu jira jechuudha. Wanni jaalatamuu ta'u jaartiin Tiraampiif maafu biyya biraarraa baqattee namichi dhufee isinuu seenaa akkasii jira. Haala ulfaataa jira jechuudha Ameerikaa keessa. Uummanni keenya yeroo kanatti osoo jalqaba waan ajaa'ibsiisaa ta'u guyyaa tokko nama guddaatu waa poostii godhee gaafa dura uummata Somaalii qofa qabu eegalan takka. Somaaleen dira dhawaa seetee bakka tana jedhanii nama guddaa dubbate waan sana hedduu irraa jibbeen akka nama tokko ta'e jechuudha. Namni tokko ilma namaa ta'ee namni hogguu miidhamu gammaduu hin qabu. Uummanni Somaalii fi uummanni Oromoo tokko osoo isaan wal fakkaachuu baatan illee nama biraallee haa taatu fedha Laatinoo haa ta'u fedha warra Meeksikoo haa ta'u fedha warra Biraazil haa ta'u bakka fedha haa ta'u ilmi namaa hogguu miidhamu gammaduun sirrii miti. Diinummaan gas geessu hin qabnu jechuudha.
deemtee ammas maaliif kana osoo hin jiin Oromoodhaa Amaaraa Itoophiyaati uummata Habashaati uummata Afrikaati uummata adda addaa hunda warreen gartee hayyama achi jiraachuudhaan hin qabne warra kaardii amata kudhan hin qabne kanneen gartee hayyama biraa achi jiraachuudhaaf hin qabne irraa mulqitee ariitee qabu jirti jechuudha. Kana bira kutaniitu ifin sodaa hamaa uumte uummata keessatti lammiileen wanta akka miidiyaa irratti dalaganii agarra. Viidiyoo nama kofalchiisu dalaganii komediitti paaspoortii duroo kaanii deeman. Paaspoortii lammiileen Ameerikaa qabatee deemtu malee haala ulfaataan yoo akkasii qabatanii deemne warri amma bobbeekuun ijaa warra qabumte jechuudha. Eegasii qabanii siidanii waa hunda ta'anii sanbooti qoratan malee namni chillaalessi deemsu hin jiru. Makiinaas cabsanii keessaa nama baasanii deemanii haalli hidhaa isaaniitii fi haalli qabeensa mirga uumamaa hundinuu hedduu gabbu'aadha jechuudha. Standaardii duraan Ameerikaatti beekan sanii miti. Kanaaf uummanni keenya yeroo kanatti wanni godhu maali? Akkaataa eegumsa barbaachisu fi godhee maatii isaa keessatti namoonni gartee ni jiran namoonni hayyama jiraachuudhaan qabne jiraachuu malanii namoota saniif eegumsa addaa godhee akkaataa gartee uummata kanaan wal afaan hin buunetti eegumsa godhatanii karaa seeraatiin gartee tattaaffii godhachuu qaban. Ammoo warri Minisoota afaan gartee uummata Somaalii irratti haala malee bobba'anii ammoo bulchiinsi Minisootaadhaa isa uummata wajjin dhaabbatee nuti uummata wajjin dhaabbannaa jechuudha kantiibaan sanii. Uummata isaaniitti wajjin jiran bakka hundatti jechuudha. Tiraamp malee kan uummata irra bobba'u jiru. Uummata keenyas rabbi haa tiisu uummatuma gartee haala kanaan deemu jiru kanaaf rabbi irraa haa dhorku. Wanni akkanaatu nu godhuftee uummatuma kanaaf yaadachiifti. Biyyattii siyaadachiifti. Biyyattii irratti yoo haqa dhabdee haqa kee falmattee akka mirkaneessitu goote jechuudha. Maaliif baqachuu caalaa jechuudha. Kanaaf gama kanaan kunis wooma gaariidha. Garuma dhufteenna. Sagantaa haaraan tanaa kanumaan isinii goolabna waa'ee Aayistan irraa uummata keenya rabbi haa baraaru jennee.